amma waraqaa keessan hojjisiifachuu barbaadan kafila jala galtanii jechuudha. Nu dubbisaa lakkoofsa siniif laadhaa qabadhaa lakkoofsa kana nu dubbisaa sinii sirreessinaa waan sinii sirraa cufayyuu carraa kanatti fayyadamaa carraan kun akkasin jala hin tarree carraa kana hin argattanii maadaama jala galaa kafila jala galaa kan akka maadaamii hin jiru. Okay? Kan akka maadaamii hin jiru maadaamii jala galaa namni waraqaa qabu waan hundayyuu dubbatachuu danda'a. Yoo du'ellee reeffisaa nagaadhaan galuu danda'a. Taaf godha lakkoofsa sinittan hima. Lakkoofsa qabadhaa sinitti hima. Qabadhaa sinittan hima lakkoofsa. Lakkoofsa sinittan hima qabadhaa. Duwwaa shan. Kana caalaa immoo baabaa gaafattanii waan jiru hundayyuu immoo sirriitti sinitti hima jechuudha. Sirriitti waan jiru hunda'u cufa isaa sanitti bahin ana caalarra immoo sarraa sirriitti gaafadhaa. Duwwaa shan 82 duwwaa 1 60 21 lakkoofsa kanaan bilbilaati waan jiru nu gaafadhaa. Waan nu gaafachuu barbaadan cufayyuu nu gaafadhaa siin jaa. Okay? Ijoolleen biyyarraa dhufuu barbaadan illee warroonni biyyarraa dhufuu barbaadan illee yaa kinoo lakkoofsa sadii barreessiteerti ismaa'ee intina lakkoofsa kanaan bilbilaatoo gaafadhaa. እሺ ህዝቢ ፍቅሪ ቶሌ መንግስቲ ወንኮ ታብታብ ጎዳ ኢንተርኔት ንክያዩ መሻኪለ ጉድ ቀባ ሲሪን ገልቻ ኤርጋዳ ወሪ ገሉ በርባዳን ኤርጋዳ ሲሪን ገልቻ ቶኮ ከሰሪ ገልት ኦኬ ያኒ ከበሬዱ ከአከም ጅርታ ጉራዲን ወየ ጅራ ብቻ ጋፊስ ነው ሴኔ ነጋዳካም ነጉማ ጋኒ ጅርታ መንግስቲ አያዳ አከሚ በገጅራት በገረጋን ኦፍ ተዮያ ሲጥደ ዋራ ማለቻ ጅሮ ዋጢኮ ኡመታ ከነተ ሂሜሽ ኢትሂሜሜ Gaaffii yoo qabaatan gaafatanii ilaalee maasii fakkaate ganni yeroo ammaa kana ijoolleen keenya bilookii kataantu jira taa'amii mabbala guruub kataantu jira paaspoortiin isaanii uma fe'ellee haa ta'u argitee jirta kun ijoolleen hedduun illee gara keetiin gara kiyya dhufanii jiranii walumaa galatti ofii isaaniiti maktabni kun kan irraa kaasu ta'u asumaan isaan beeksisuu barbaada walumaa galatti adeemsa duraanii osoo hin taane mirgaa fi dirqamni isaanii kan eegame iddoon bultii isaanii mijataa akka ta'e algaan tokko nama tokkoof qofa iddoo qubsiisaa yeroo deemanitti nyaata dhugaatiin saamunaan wantoonni garaagaraa nurra ta'uudha dhiyeessii nutu dhiyeessaa walumaa galatti namni tokko biiroo keessa buule kan jedhamu guyyaa lama yookiin mootu guyyaa tokko immediately hoggasuma deemanii ammas awarenessiin hin kennamaafi hubannoon hin kennamaafi mana haga sadiitti ni geeddaramaafi yoon taaneef naan ta'u yoo jette paaspoortii isii osoo dhiiftee osoo hin deemne paaspoortii isii fudhattee deemuu dandeettii jechuudha osoo viizaan irraa hojjetamin garuu immoo kaayyoon keenya inni guddaan tadbiira kanaan walii gallee ijoollee keenya kan mukaalafaa keessa galanii waraqaan isaanii jala tabalaashaa kana akkamitti sirreessuu fi qabnaa isaanoo akkamitti karaa seeraa dhufuu qaban ka jedhu sirriitti irratti hojjechaati jirra walumaa galatti nama 217 arganneeti jirra kanaaf kun guyyaa 6 moo guyyaa 7 guyyaa 6 keessatti nama 217 argannee jirra keessumaa ijoolleen keenya hubannoo kana baay'ee gadi aanaadha hubannoon qaban kanneen keessaa ijoollee 46 ijoollee keenya kun immoo warra kibbaa warra yaa sabuma biraati kanaaf aga danda'amaa ta'een irraa fayyadamaa nutti fayyadamaa ulee argan sareen arganii saree argan ulee arganii arguuf teettanii warroota achi deeman irraa odeeffannoo fudhadhaa waan nuti jenneen osoo hin taane waan argan waan ijji isaanii argite achi eega dhaqanii booda dhugaa jirtu dubbachuuf paablik irratti akkana dubbatanii keessatti garuu rakkoo jira yoo ta'e rakkoo san ol baasanii ijoolleen akka hubatan gochuu irratti shoora guddaa taphachuudha qabanii kanaaf guyyaa har'aa ammaa gabaree konkolaataan lama bahee jira shaarjaaf ajmaan irraa
aleen irraa akkasuma kanaaf jabaadhaati waan kanatti fayyadamaa seera qabeessa ta'aadha yeroo hundammootu ergaa fi dirqama keessan hin wallaalina nama 100 nama 60 bakka tokkotti hubannoo kennaafii jirraa jechuudha yoo rabbi isin fide hin argitanii ammas yuunifoormiin dirqama ammas wanni irra deebi'ee isinii himu namoonni tokko yuunifoormiin hin uffannu jechuu dandeettan yuunifoormiin achi dhaynaan haarawa isinirra likkaamee tadbiirri kun isinii biiroon kenna kun isinii kennaa jechuudha yuunifoormii kana fudhattanii deemtanii mobaayila keessa yuunifoormii keessa yookiin harma keessa kaa'achuun maal jechuun akkaataa saniin warroonni kompileeniin akkana gama madaamiitiin ni dhufu yeroo hojii keessan fixxani telefoona keessanitti fayyadamuu mirga qabdanii mirgaa fi dirqama keessan guutumaan guututti isinitti himna yoo isaan isinitti darbanii ka argamu taate akkaataa barbaachisummaa isaaniitiin maktaba kana beeksisuun dirqama keessanii even maktabni yoo isin jalaa dubbatuu dide na dubbisuun ani mootu kallattii furmaataa isinii kaa'uun dirqama kun yoo kan taane taate paablik irratti dubbachaa jirra paablik irratti riyaalitii jiru dubbachuun kanaaf aga danda'amaa ta'een itti fayyadama yeroon keessan amma yeroo isinin sirreeffanna jettanii fiidanitti yookiin maktabni kun hojii kana dhaabuu danda'a naga'e jedhee yookiin mootu yeroon dhiifamaa kun isin jalaa dhumatuu danda'a kanaaf aga danda'amaa ta'een yaa ijoollee keenya yerootti dhumarra fiidaniitiin mo'achuuf hin fiigina dhumarratti mootu hin sirreeffanna jettanii hin fiigina dafaatii paaspoorta keessan kan harkaa qabdan paaspoorta orjinaal ji'a 6 ol yoo ofirraa qabaate ji'a 9 ji'a 10 waggaa 1 waggaa 2 yoo ofirraa qabaate rakkoo tokko hin qabu you can accept it kanaaf eessaallee jiraadhaa eessaallee ijoolleen gama dallaalaatiin birrii kafaltanii dhuftan fudhataman qabu ijoolleen sun mallaqa keessan isinii deebisuudha qabu nuti tiraanispoortii keessan kafalattanii bakka jedhametti argamu kanaan alatti wanta biraa wanti isin kafaltan hin jiru nyaataa dhugaatii keessaniifillee akkasuma saamunaa keessaniifillee wanti isin yaaddessu tokko hin jiru kan dhiyeessu maktabuma kana waan ta'eef asiin immoo wanti kanarraa hir'ate ani jira ganni kaamana kee keessatti dubbachaa jira atis ragaadha ijoolleen ati natti kennite yoo as jala jiraatan dhufanii ragaa ba'uu danda'u jechuudha yeroo baay'ee wal xiqqeessuu maqaa walitti kennuuf deemuurra namoonni dhaqanii ija ofiitiin argan waan argan san dubbachuu waan nuti jenneen osoo hin taane waan ija ofiitiin argan fakkeenya as keessaa namni 2 nama 3 yoo ka deemu taate waan ija ofiitiin arge qofa dubbachuu malee kana naa jedhii akkana jedhii naa beeksisii maal jechi jedhii wanni akkasii sun nu bira hin jiru jechuudha asumaan sirriitti hubachuu kan qabdan waan ija keessaniin argitan dubbadha akkana fakkaataa walumaa galatti namni gama keenya dhufuu barbaadu lakkoofsi bilbila keenyaa duwwaa 582 duwwaa 1 heloo jedha kallattiidhumaan itti dhiyaadha tariitii torbee kana keessa dhaabbachuu danda'a itti fayyadama